Egaa Kilaawudiyuusii fi Soofiyaan akkamitti kiyyoo Usmaan keessa seenuu danda'an kan jennu irratti sababa gantuu yiigiit beekanii jechuudha, gantummaa isaa beekanii itti fayyadamanii Usmaan faan jechuudha akka xiinxala keenyatti itti fayyadamuudhaan sababa yiigiit beetti Kilaawudiyuusii fi Soofiyaalleen kiyyoo seenanii jechuudha. Akkamitti akka beeksisa keessatti gartanii jirtanitti Kilaawudiyuus gosa keessa seenuudhaan gosa yeroo sanitti Usmaanii fi Baalaanis hin jiranii ammoo Soofiyaan kophatti Usmaanii fi Baalaa qofaan loluudhaaf alatti jechuudha. Jechuun gaara keessatti isaan qunnamtee sababa gantuu yiigiit ta'uu shakkii hin qabu. Kilaawudiyuus illeen achi keessatti sababa sanitti qabamuu danda'e jechuudha. Usmaan faan gosa keessatti itti deebi'uudhaan akkasuma Turkutfaalleen gosa keessa jiranii jechuudha. Kanaaf jechuudha sababa gantuu yiigiititti fayyadamuudhaan shira irratti yaadanii akka Usmaan gosa keessa hin jirre akka gosa fudhachuu danda'anii fi kana itti himuudhaan yookaan tapha irratti taphachuudhaan kanatti jechuudha gosaan fudhadha jedhee innilleen Kilaawudiyuus gosa dhufuudhaan gosa keessatti innilleen qabamee Soofiyaan ammoo Usmaanii fi Baalaan haleeleettee itti seenuudhaan Baalaan Soofiyaa qabdee kabaltee dhiittee jechuudha. Saniif jechuudha Kilaawudiyuus illee yommuu qabatan Kilaawudiyuus gosa keessatti qabanii Kilaawudiyuus ammoo gosa keessatti guyyaan isaa ni xumuramaa jechuudha. Sababaan itti xumuramuu danda'elleen Usmaan faan sababa tapha irratti taphachuu danda'aniidha jechuudha. Kanaaf jechuudha bifa kanaan du'uu ni danda'a.